Isteepiin monetization YouTube haga yoomiitti mataa dhukkubbiisinitti ta'a. Viidiyoo kana yoo daawwattanii deebitanii monetization isteepiidhaa fi eenyuun iyyuu hin gaafattan. Sababiin isaa toora YouTube monetization akkamitti akka goonu jalqabaa kaasee haga dhumaatti waan isin agarsiisuuf. Kanas kan hojjennu bilbila keenya qofa fayyadamuudha waan ta'eef kompiitara qabu jettanii homaa tokko iyyuu yaaddeenaa bilbila keessan qofa fayyadamtaniiti monetization isteepii kana waliin guutuu dandeessu. Persentii 100 nama namni viidiyoo kana daawwate deebi'ee monetization steepiidhaa fi eenyuun iyyuu hin gaafatu chaanaalii isaas eenyutti iyyuu hin ergu jechuudha. Kan isinirraa eegamu viidiyoo kana carefully na hordofuu qofadha jechuudha. Kanaafuu waliin bilbila keenya banannee itti hafuufna jechuudha. Egaa YouTube keenya monetize gochuudhaa fi ulaagaan nu barbaachisu ulaagaan jiru. Innis immoo waggaa tokko keessatti wachaa horii 4,000 fi akkasumas subscriberii 1,000 qabaachuutu nurra jiraata jechuudha. Kana lamaan qabaanneen chaanaalii keenya monetize gochuu dandeenya jechuudha. Garuu waan isin beekuu qabdanii chaanaaliin tokko subscriberii 1,000 qabaatee fi yookaan wachaa horii 4,000 qabaatee fi monetize ta'a jechuu miti. Kunis immoo ulaagaaleen barbaachisan gara biraan waan jiraniif jechuudha. Fakkeenyaaf standard feature warri jedhamanii kanneen akka step verification akkasumas phone number verification guutamne yoo ta'e akkasumas emailiin keenya backup emailii hin qabu yoo ta'e chaanaaliin keenya monetize ta'uu hin danda'u jechuudha. Akkasumas YouTubein keenya seera YouTubeidha eeguutu irra jiraata. Inni gara biraan YouTubein maal irratti xiyyeeffata? Ulaagaa eega guunne booda YouTubein maal irratti xiyyeeffata? Viidiyoon keenya maal ta'utu irra jira? Chaanaaliin keenya maal fakkaachuu irra jira kan jedhu viidiyoo gara biraa waan ani hojjedhee jiruu fi viidiyoo kanatti taanee isinii gadhiifamu keessatti argattu. Har'aaf garuu yeroo keessan baay'ee isin jalaa fudhachuurra monetization step waliin hojjechuu haa jalqabnu jechuudha. Bilbila keenya fayyadamnee anis kunoo isin duukaan guutaa jira waan ta'eef na duukaa taatanii viidiyoo kana daawwachaa bilbila tokkoon immoo monetization step keessan guuttachuu dandeessu jechuudha. Yoo yeroo gara biraatiif barbaaddu ta'e viidiyoo kana seevii jala kaa'adhaati yookaan immoo poostii godhadhaati chaanaalii keessan jala kaa'attanii yeroo barbaaddanitti daawwachaa step kana afaan keessaniin bilbila keessaniin fayyadamaa monetization step guutaan isiniin jedha. Galatooma itti hafuufna. Egaan akkuma beekamu gara YouTube keenya deemuudhaan YouTube keenya keessa gara kam midhanna chaanaalii keenya keessa jechuudha. Chaanaalii keenya eega seenne booda gara irni bakka jettu kana seenna. Irni bakka jettu kana eega seenne booda akka isin argaa jirtan kana gaafa seera hundumaa guuttanii jettanii iddoo kanatti maal jedhee isinii dhufa? Irni kana keessatti apply now jedhee isinii dhufa. Apply now bakka jettu kana apply gootu jechuudha. Hin cuqaastu. Akkuma isin cuqaastanii jettaniin step 1 hanga 3tti jiru isinitti agarsiisaa jira. Step 2 apply jedha. Inni tokkoffaan review based terms jedha. Chaanaalii keessan kallattumaan amma review ta'ee monetization step akka isin jalqabuu fi start godhisin jedha. Lakkoofsa tokkoffaa kana jala start jettuun. Start akkuma isin jettaniin seeronni YouTube yookaan review based terms kan jedhu seerri YouTubeidha. Chaanaaliin keessanii seera YouTube kana hin eegaa'oo kan jedhu seerota gadi barreessee jira. Seerota kana amma dhumaatti gadi dubbistaniiti gara dhumaarra gaafa geessanii jettanii kunoo steepota 11 qaba. Pointii 11 kana itti walii gala jettaniiti booksii isinii kennamee jiru kana keessatti kilik gootaniiti I accept the best terms kan jedhu fudhattaniiti accept jettu. Accept akkuma isin jettanii step tokkoffaa kana right isinii kennaa jechuudha akkuma isin argitanii. Kanaa booda step lamaffaan isinii banameera. Startiin isinii jalqabuuf jechuudha. Akkuma inni isinii banameeni start jettanii AdSense keessan guutuu jalqabdu. AdSense jechuun baay'ee Google irratti bank account banuu jechuudha. Bakka hiika gara biraan qabu Google irratti bank account fayyadamtu. Karaa qarshii isin YouTube irratti hojjettanii karaa local bankitti isiniin ergamu jechuudha. AdSense jechuun kanaaf isa guutuu waliin jalqabdu bakka start jedhu kana start gochuudhaan jalqabna. Start jettu. Kanaa booda do you have an existing AdSense account jedha. AdSense account kanaan dura qabdu yoo ta'e yes jettuun hin qabdu yoo ta'e immoo no I need to create jettuun. Ani kanaan dura hin qabu wanta ta'eef no kan jedhu kana filadheen I need to create one kan jedhu kana filadhaa jechuudha. Akkuma filattaniin next isiniin jedha. Next sana kilik gootu. Kanaa booda gara emailii kamirratti create gootaa kan jedhu isin geessuudhaaf gara Googleetti isin geesseeti kallattiidhumaan emailii isin filachiisa. Emailii AdSense irratti bantan kana keessan qabda yoo ta'e use another account jettu an garuu kanarraa hin qabu wanta ta'eef kunuunsuma kana filadheera. Kanaa booda isin ta'uusaa mirkaneessuudhaaf password galchisanii jedha. Password keessan galchitu jechuudha. Kanaa booda next jettu. Next akkuma isin jettaniin fuulli AdSenseidha. AdSense accountiin akka kanaan banameera jechuudha.
Let's get your started jedheeti bakka mee haa jalqabnu isin jedheeti chaanaal bakka jedhutti your channel jedheeti yuutuubii keessan isinii fideera jechuudha. Chaanaalii keessan isinii fideera. Iddoo kanatti ofiisaatiin chaanaalii keessan process godhee isinii galcheera. Gara gadiitti garuu your billing country'dha. Itoophiyaa bakka jedhu kana isinii galcheera. In case biyya gara biraa yoo taatani biyya gara biraa sana iddoo kana kilik gootanii guutuu dandeessu jechuudha. Ani garuu biyya kana keessan jira waanta ta'eef biyyuma kana filadhee darba. Kanaa booda gara gadiitti gadi buutaniiti Google AdSense online terms of service kan jedhu kana lakkoofsa tokkoffaa welcome to AdSense jedheeti. Innis seera mataa isaatii waan qabuuf AdSense'n seerota kana gadi barreessee jira. Kana hundumaa dubbistanii gadi ooftanii gaduma ooftanii dubbistanii qassettanii dubbisuu dandeessu baay'ee. Seera kana hundaatti walii galaa kan jedhu baay'ee seerota dheeraa barreessee jira AdSense'n jechuudha. Isa kana nuyi garuu ammaaraaci biraa waan hin qabnee fi itti walii galaa kan jedhu booksiin tokko jirti dhumarra I have read and accept the agreement. Walii galtee umaartu Google account jin yookaan AdSense jin waan ta'eef kilik gootaniiti set up account jettu. Iddoo set up account jettu kana kilik gootu. Kanaa booda akkaawuntii haaraa akka bantaniif fuulli AdSense irratti create gootanii isin dhufaa jechuudha. So akkaawuntii type bakka jedhu kana yeroo hundumaa individual yoo goone barbaachisaadha. Maaliif organization yoo jenne process gara biraa waan nutti dabaluuf jechuudha. Iddoo kana individual jettu. Individual jettanii address line 1 kan jedhu kana kanarratti biyya keessa jirtan guutu Itoophiyaa. Address line 1 iddoo goggoreen iddoo kana Itoophiyaa jettu. Kanaa booda address line 2 kanarratti immoo iddoo isinitti PO box keessan register gootanidha jechuudha. PO box keenya gunna. PO.box kanaa booda xiqqoorraa seexaniiti PO box bakka jirtanii guutuu. Ani kuna guuteera. Kanaa booda postal code 00dha. Yoo beektu ta'e immoo postal code guutuu. Magaalaa keessa siitii bakka jedhutti magaalaa keessan guutuu. Gara gadiitti biyya gararraadha Itoophiyaa itti waanta ta'eef alaabaa biyya keessanii isinii fidaa. Iddoo lakkoofsa bilbilaa keessan kanatti lakkoofsa bilbilaa keessan kana galchitu jechuudha. Amma approve godha waanta ta'eef. Kanaa booda submit bakka jedhu sana dhaxxanii submit gootu. Submit jettu jechuudha. Akkuma isin submit jettaniini continue with this account jedheeti. AdSense account haaraa create godhee isin agarsiisa jechuudha. ID keessan illee isin agarsiisa jechuudha. Kanaa booda continue jettu. Kanaa booda continue akkuma isin jettaniini we are reviewing your information jedheeti. Redirected to YouTube kan jedhu gajjallaatti isin dhufaa jechuudha. Redirected to YouTube bakka jedhu kana click gootu. Kanaa booda akkuma argaa jirtan steepii lammaffaa in progress isiniin jedha jechuudha. Adeemsarra jira isiniin jedha. Gararraa irratti maal isiniin jedha? Your account is being created or associated jedheeti. The approval and associated process usually takes several days, but in some cases it can take up to 3 weeks. Yeroo baay'ee fudhata adeemsa kana process goonee si fixuudhaaf yeroo baay'ee fudhata. Garuudha haalota garaagaraatiin torbee 2 hanga 3 turuu danda'a jedha. Garuu torbee 2-3 turuu danda'u yeroo gabaabaa keessatti isin raawwachuu danda'a jedheen abdii qaba. Kanaa booda yeroo kamii akka naaf fixu waliin ilaallanaafis sa'aatii meeqa booda akka deebise isinitti hima. Alright, turtii sa'aatii 4 booda walitti deebineerra. Turtii sa'aatii 4 booda haala kanaan naa deebisee jechuudha. Haala kanaan right godhee AdSense account naa fudhatee jechuudha. Haala milkaadhaan AdSense keenya haaluma kanaan guunneerra jechuudha. Kanaa booda steepii sadaffaa irratti get reviewed dha. Amma steepii sadaffaa kana irratti waan tokko waan hojjettan hin qabdanii wanni kana booda isin gootanii steepii sadaffaa kana YouTube'n ofiisaatiin chaanaaliin keessan sadarkaa akkamiirra akka jiru beeksisa fudhachuudhaaf qophiidha moo qophii miti kan jedhu ofiisaatiin check godhee isinii fida. Kanaa booda yoo fudhate bilbila keessanii yookaan imeelii keessanii isin qaqqabsiisa jechuudha. Kanaafuu wanni isinirraa eegamu eeguudha jechuudha. Ammas guyyaa tokko yookaan guyyaa 2 keessatti yookaan torbee tokkos torbee 2 sitti fudhachuu danda'a.
seera yuutuubii guutee namoonni guunnee monetization poolisii jechuudha. Inni eegamoo inni eegu chaanaaliin kunii kan jedhu review godha jechuudha. Seera gaayidlaayinii kan cabsu yoo ta'e yuutuubiin isin qabuu danda'a jechuudha. Iddoo kanatti yuutuubiin keessan yookaan chaanaaliin keessan kanarraa bilisa yoo ta'e rakkina malee isinii deebisa jedheen abdii qaba. Kanaafuu sa'aatii meeqa booda akka nu deebisu isti ammas walumaan eenyu jechuudha. Egaa turtii sa'aatii 24 booda yuutuubiin haala kanaan kongiraa jedhee kongiraa na deebiseera. Innis yuutuub paartiner jedha. Yuutuub paartinerii taatee tanaan jedhee meesajii na ergeera. Haaluma kanaan yuutuub istiidiyoo gaafa seentanii yoo kana achi immoo imeelii keessan keessatti meesajii isinii ergachuudha. Kanaa booda amma waan sirreessitan seetingii sirreessitan baay'ee qabdu waanta ta'eef leetis goo jettu. Leetis goo akkuma isin jettaniin fuula akkasii isinii fida. Fuulli isinii fidu maal jedhaa? Start your earning journey jedheeti. Recommended jedhee maal jedhaa? To get started, turn on at least one of the following ways to earn. Jalqabuudhaaf yoo xiqqate warroon kanaa gadii keessaa tokko banuutu sirra jiraasa isinii jedha. Inni tokkoffaan watch paid ads jedha. Inni nuyi baay'ee barbaadnu isa kanadha waanta ta'eef akka beeksisii yuutuubii viidiyoo keessan irratti hojjetamu hayyamuudha jechuudha. Isa jalqabaa annee kilik goonee viidiyoo keenya hundumaa irratti beeksisii akka dhufu kanaa booda hin hayyamna jechuudha. Kanaa booda isa jalqabaa sana gaafa bantanii earn on the watch page jedha. Kanaa booda turn on jettuuni. Turn on akkuma isin jettaniin kunoo laakkeetti seera barreessa jira. I accept jettuuni. Accept eega jettanii booda kunoo akkasitti jira. YouTube'n akka kanaan dura otoo hin taane kanaan dura viidiyoo tokko isaa jala galtanii laxxanii beeksisa bantu. Amma garuu YouTube'n ofuma isaatii automaatikaalii viidiyoo hundumaa irratti isinii galchaa isiniin jedha. Kanaa booda okay jettanii sitti kana show bakka jettu kana kilik gootaniiti next jettuuni viidiyoo kamiin monetize gochuu barbaadda isiniin jedha. Tokkoffaan all of my existing video dha. Inni taan immoo I will choose dha. Nuyi garuu viidiyoon hundumtuu monetize akka ta'u barbaanna waanta ta'eef all kan jedhu isa jalqabarra jiru kana filanneeti booksii keessa kilik goone monetize all jennaan. Beeksisi akka isin irratti dhufu heeyyamtaniitu jechuudha. Kanaa booda short feeds and membership and super chat warri jedhamanii isaaniin fedhii keessaniin banuu dandeessu jechuudha. Amma garuu beeksisi akka isinitti dhufu heeyyamtaniitu jechuudha. Inni gara biraan meesejiin isinii galaa meesejii kana isii immoo siimiti kan jedhu cheekii gochuudhaaf yuutuubii meesejiin isinii ergu yookaan karaa imeeliidha waan isin qaqqabsiisu yeroo hundumaa hordoftanii deebii gaatti laachuun dirqama keessanii biyyaansi dubbisuu qabdu. Kanaafuu monetization steppiin haaluma salphaadhaan kana fakkaata jechuudha. Gaaffii kamiin yoo qabaattan karaa keessaa na dubbisuu dandeessu yookaan immoo viidiyoo kana jalatti koomentii barreessuu dandeessu jechuudha. Ana Addaamuun ture kanaan gammasinii wajjin ture waan na hordoftaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaan isin jedha. Thank you. Guyyaa gaarii qabaadhaa.